Suniin durattuu namni siyaasaa Itoophiyaa hordoftanii siyaasaan Itoophiyaa kun waan hedduutu jijjiirama, waan hedduutu ta'aa jira. Biyyatti sun egereen isiin garii isiin itti deemaa jirtu wanni hedduun ka nama wal gaafachiisa, ka nama sodaachisa, hegereen isii ka hin beekamnetu jira. Biyyatti karaa tokkoon guddattee misoomii durattu deemee magaalonni gurguddatanii badhaadhinni dhufee jedhanii karaa biraatiin ammoo ganna 8 dabarte kana waraana fi hokkara biyyatti ajjeecha hamaatu geggeeffamaa jirti. Lubbuun namaa gatii dhabdee ilmi nama caala mukattu yookaan bineensattu faayidaa qaba yookaan lubbuusattu gatii qaba jedhamee waan hedduu dubbatamaa jira. Warri garii biyyi Itoophiyaan boqonnaa takka isiin keessa baatee yookaan boqonnaa isiin itti deemuu jirtu ka akka ammaan tan inni itti geessaa jiru kan takka Itoophiyaan waan akkasii argitee hin beektu. Abiyyi waan Itoophiyaan takka taatee hin argine godhaafi jira. Guddina fiduun, dhageettii dippiloomaasii fiduun, nageenya fiduun, tasgabbii fiduun, piroojeektilee gurguddoo yookaan ammoo meegaa piroojeektii waan jedhamu hojjechuun jedhanii abiyyi akkasitti dhaadessaa jiranii. Gariin ammoo lakkitii biyyitii balaa ammaan tan itti seen takka keessa seentee hin beektu. Ajjeechaan namaa wanni deemaa jiru hokkorri waan kanaan dura seenaa Itoophiyaa keessa ta'ellee hin beekne akka fakkaatutti dhiyeessuudhaan biyyitii diigamuu fi afaan yookaan ammoo qarqara hallayyaa jirti, qilee dhidhimuu deemti jedhanii waan gosa nu dhiyeessaa jiranii. Kullachuu jechuun yoo fudhannu waan dhugaa fakkaatullee of keessaa qaqqabanii hangar kiyyaan yaadii kiyya kanarratti maal fakkaata ka jedhu yeroo biraa mataa duree akkasitti fudhadhee dhufee gabaabsee irra waan na fakkaatu yookaan ammoo waan jechuu qabu dubbachuu deema. Har'a mata dureen an dubbadhaa jedhee dhufee marii biyyaalessaa Itoophiyaa ka jedhamuu fi dhimma falmisiisaa Finfinneetiin wal qabate sunirra dubbachuu deema. Akkuma durattu jedhe siyaasaan Itoophiyaa ammoo gadhaabbii hin qabu. Siyaasaan kunini borxoxxeedha. Siyaasaan kunini garqabatan hin qabu. Libsuu ija keessatti waan hedduu dhalata, waan hedduu jijjiirama. Biyyita akkuma durattu jedheen gam tokkoon guddatte jedhame gam tokkoon ammoo duumansii waraanaa duumansayaa jira. Jaldoon waraanaa yookaan ammoo duumansii waraanaa biyyi sana irratti dorrobee biyyittii garamitti deemaa jirtu gara badii kanaan dura waraanii Tigraay uummata sanitti deemaa jirti jedhamee yaadamaa jira. Odoo jechaa jirru Oromiyaa fi naannoo Amaaraallee keessa Oromiyaa haguma mootummaan kun aangootti dhufeen naannoon Amaaraa ammoo haga waraanii Tigraay dhaabbateen waliigaltee Afrikaa kibbaa Piriitooriyaatti mallatteeffameen booda jeequmsa wal waraansa hokkara keessa jirti. Naannoleen biraalleen waan gosuun keessa jirti jechuudha. Bu'uuruma kanaan Oromiyaa keessatti ajjeechaan geggeeffamaa jiru. Wallaggaan beektanii dirree waraanaa taatee jirti waggoota 8 darbee fi torbaanuma kanallee keessatti humni faannoo ofiin jedhu Wallagga keessatti uummata nagaa irrattu badii gurguddaa ajjeechaa saamicha miidhaa gosa dhaqqabsee jira. Humni kun Wallaggaa godinaalee adda addaa keessatti miidhaa kan dhaqqabsaa jira. Ammaan tan inuma maqaan ofii moggaasee faannoo Wallaggaa Bizaamoo jedhani. Bizaamoon kun maqaa durii Oromoo Maccaa warri Wallaggaa faatii achi dhufuun durattu naannoon kun qabdu bara warri keessa jiraatu warri Amaaraa kan amlaaf kan falmachaa jiru nu jala buluu qabdu jedhan keessa jiraatu maqaa qabdu jedhanii maqaa sunilleen yaamaa jiranii. Warri kun karaa dubbii himaa isaanii nama Asrees Maaree jedhamu tokkoon gabbahaniyyuu haleellaa ammaan tan uummata nagaa irratti dhaqqabsaa jiru ajjeechaa miidhaa kana karaa qindoomina qabuuni karaa jechuun gamtaa qabuuni waraana bilisummaa Oromoo ollaa wajjin goone waan jedhu dubbatanii jiranii. Amma akka oduun dhufaa jirtu ollaan karaa addis istaandardiitiin wanti walitti dhufeenya qabna jedhee dubbii himaan faannoo Asrees Maaree jedhamu sun dubbate dharaa kijibaa jechuudhaan jechoota jajjabooni wanni sun soba akka ta'e dubbachuudhaan gocha ajjeecha uummata nagaallee balaaleffatee ajjeechaan kun ka godhame harki tokkollee abaa'uun yookaan waraana bilisummaa Oromoo keessaa hin qabne warri kun jechuun faannoo humni jedhamuyyuu Wallaggaa keessa bakka tokkoyyuu hin jiru. Humni amma jiru ka uummata nagaa fixaa jiru kun humna
faannoo ka mootummaan gurmeesse ka mootummaan ijaare ka akka humna faqqada abdiisa abaa'oo mootummaan ijaare san humni kunilleen ka mootummaan ijaare badii warri isaan dhaqqabsaa jiranii fi ajjeecha isaan dhaqqabsaa jiraniif miidhaa isaan geggeessaa jiranillee ka itti gaafatamu mootummaa waan jedhu waan gossuni dubbate jira. Warri kun Jawaar Mohammad illeen gamtaan faannoo fi jiru gareen faannoo fi jiru Oromiyaa Wallaggaa godina adda addaa keessatti miidhaa dhaqqabsaa jiru kunin biltsiginnaatu hundeesse biltsiginnaatu gargaara biltsiginnaatu raashinii waraana kennaa fi dahoo kennaa fi waan tokko tarkaanfii hin fudhatu uummata irraa hin dhowwu piroojeektii mootummaatu uummataaf uummata walitti buusuni kanaan dura amma baa'ollee gamtaa biraa ka Oromootiin dadhabsuu fi piroojeektii mootummaan ijaarrate jechuudhaani dubbatee jira. Kan qofa odoo hin taane yoo asires maaree akka jedhe gamtaan isaanii yookaan ammoo gamtaan ammaan tana cimdoo jedhamu ka abaa'oo faannoo fi TPLF wajjin warri hundeessine jedhanii dubbatan kun harka keessaa qabaataate badii ammaan dura dhaqqabeefiyyuu ajjeecha golgoleessa sukkanneessa miidhamiinsa saamichaa fi qaama gaafannuyyuu hin qabne jechuudhaani miidhaa faannoon dhaqqabsite hedduu tarreessee jira Jawaar Mohammad jechuudha. Faannoon achi qofaa miti Arsii keessalleettu ijaaramtee miidhaa guddaa dhaqqabsaa turte. Kanaafuu ammoo Arsii gara sirkaa kanfaa keessattuu diida'aa jechuun wanni gaggeeffamaa jirtu miidhaan faannoon ummata Oromoo ka Arsii gubbaattu dhaqqabsaa jiru xiyyeeffannaa illee hin arganne ummati ammaan tana dararamee akka malee miidhamaa akka jirutti dubbatamaa jira. Kaan ammoo naannoo Amaaraa keessatti wal waraansi milishaa faannootii fi humnoota ittisa biyyaatii fi gam tokkoon faannoo gam tokkoon raayyaa ittisa biyyaatii fi milishaaf humna addaa Amaaraa gama biraatiin jechuun kan mootummaa wal waraansi kun haga waliigalteen Afrikaa kibbaa mootummaa Itoophiyaatii fi loltoota Tigraahii wajjin gaggeeffame haga sun itti fufee jira. Ammaan tanayyuu gara Walloo godina Amaaraa ka Walloo kaabaa qobbootii fi akkasumalleetti gara Goojjamii godinaalee Goojjam lachuu keessatti waraanii hamaan akka gaggeeffamaa jiru itti dubbatama. Baroota asaanaa kana jechuun barattoonni hedduun naannoo Amaaraa keessatti barachaallee hin jiranii misoomii gaggeeffamaa hin jiru karaa yeroo gariin cufamaa daandiin yookaan konkolaataan deemuun guddoo rakkisaadha karaan waan cufamuu fi geejjiba xayyaaraa qofatu ture naannoon Amaaraa wal waraansa san ammallee keessa akka hin baanettu waraanii kun balbalaa akka deemutu dubbatama. Gara biraatiin amma mootummaan piroojeektilee gurguddoo kan akka Gorgoraatii fi haaromsa masaraa Faasiledas ka Gondaritti argamuu fi dirree xayyaaraa Bahar Daarii ka Balaa Zallaqee jedhamu ijaarree jirra. Kanaan dura gaafa waraanii Tigraay jalqabu warri humni Tigraahii misaayiliin waan kana dhahee rokkeettiin diige mootummaan badhaadhinaa ammoo Abiyyi ijaaree jira waan jedhamu dhaamsa gosa suni dabarsanii jiran jechuu dhaamsa gosa sunillee dabarsan warri Amaaraa kun ammoo kaayisaa balaaleffatu miidiyaa walumaa galatti afaan gosa tokkootiin mootummaa Abiyyi akka balaaleffachaa jirutu dubbatama. Abiyyi karaa biraatiin ammoo waraana Tigraahittu waan deebi'uuf jiru fakkaata. Naannoo Tigraahii keessatti bakka hedduutu haleellanii xayyaara nama hin qabne yookaan ammoo diroon jedhamu xayyaara ofiin balali'u yookaan ammoo ofiin barrisuun haleellaan bakka hedduutu gaggeeffamaa jira. Haleellaa kanaaf sababii ka tahe waa takka lama sadii dubbachuu dandeenya. Jalqaba waraanii Tigraay keessattuu gaggeeffame waliigaltee Afrikaa kibbaatiin dhaabbatullee wal waraansi sunin karaa mootummaatii fi karaa Tigraayitiin waliin bifa araara waaraa yookaan ammoo araara fullaahinsi qabu uumuu hin dandeenye. Lafirrattu jechuun gaafilee warri Tigraahii qabanii yookaan gaafii waraan kaastee fi uummata nagaa deebisanii qubsiisuu fi hariiroon mootummaa federaalitii fi mootummaa Tigraahii bakkattuu deebi'uu hin dandeenye. Kanaafuu waggoota sadan darban kana waraanilleen hin jiru, nagaalleen hin jiru. Mootummaan Tigraahii jedhamulleen akka tokko jira. Mootummaa federaalitii fi warrallee jidduu hariiroon jirtulleen hariiroo hammaate yookaan ammoo hariiroo gam hin qabne. Bulchiinsa Tigraahii lama kan mootummaan Abiy Ahmed muude tokkoffaa
bulchiinsa Geetaachoo Raddaatiin hoogganamaa ture sunillee diiganii turanii warri humni waraanaa Tigraahii ka TDF yookaan ammoo Tigrayan Defense Force ofiin jedhu bulchiinsa Geetaachoo Raddaatiin hoogganamu diiganii bulchiinsa biraa Abiy Ahmedii hundeesse bulchiinsi sun ammoo Generaalii hooggansa waraana Tigraay keessa nam tokko ka ture Jeneraal Taddasee Warradeetiin ka hoogganamu ture Jeneraal Taddasaanis hooggansi isaanii TPLF-dhaan yookaan ammoo humna TDF ofiin jedhu deebi'ee aangoo irraa ari'amee jira jechuudha. Humni kunini Debratsiyoon Gabra Mikaa'eliitiin hoogganama. Debratsiyoon Gabra Mikaa'eliitii fi Monjorinoo intala jedhamtuun hoogganama jaartii jedhamtuun hoogganama. Warri kunini bulchiinsa haqa qabeessa ka Tigraahii ka waraanaan durattuu filannoon filame bakkattuu deebisna bu'uuruma sunini ka filannoo suniin filame Debratsiyoon aangoo isaa ka seerattuu deebii jechuudhani Debratsiyoon illee gara aangoottu deebisuu yookaan ammoo Debratsiyoonii gara mootummaattu deebisuullee waan sunillee godhanii jiranii kun jechuun waan Tigraahii keessatti tahaa jiru jechuudha. Bulchiinsa Abiy Ahmedii lachuun iyyuu wanni godhanii ari'anii aangoorraa yookaan kaasanii Geetaachoo Raddaa baqatee Finfinnee dhufee amma biyyi jalattuu maxxanee Abiy jalattuu galee deeggara Abiyyi tahee warra kanaan dura waliin duulaa turanii warra kanaan duratti kakuu lubbuu walii kennuufi turanii jaallawwan isaanii ka TPLF, TDF ka bulchiinsa Tigraay sun irratti amma duuluudhaan Abiy wajjin ta'uun waraana kana adda durummaan nama finiinsaa yookaan geggeessaa jiru keessa Jeneraal Taddasee Warradee ammoo Maqalee irra bahuu dadhabee hidhama manaa tahee yookaan ammoo mana deebi'ee akka inni hin sochoone godhamee jedhamaa ture. Bu'uuruma kan keessatti wanni kun waggoota lamaa fi lafirra sirriinqachaa lafirra konkolachaa gangalachaa dhufuuni amma mootummaa naannoo Tigraahii bulcha ka ofiin jedhu ka TDF yookaan ammoo TPLF ka Debratsiyooniin hoogganamuu fi mootummaa federaalii ka Abiyyiin hoogganamu jidduutti gara waraanii wantee bal'aa yookaan ammoo waraanii guutuu dhoohuu akkasittuu akka deemuu danda'u yookaan akkasittuu akka ta'uutu jiru wantoota mul'isan hedduutu jira. Akkuma sila dubbadhetti waggoota lama sadeen kana waraanii Tigraay dhaabbatullee waraanii Tigraay kun ammoo mufannoo uumee jira dhaabbachuun tokkoffaa gamtaanii waraanaaf dhaabbate ka mootummaa Abiy Ahmediitii fi ka Eertiraa diigamee jira. Ammaan tan Abiyyii fi Eertiraan yookaan Abiyyii fi Isayyaasii obboleeyyanummaan isaanii firummaan michummaan isaan qaban suniin nyaaphattu gara nyaaphummaa yookaan ammoo diinummaattu deebitee diddaa gara tahanii wal barreessuu fi wal barbaadaa jiranii akkuma waraanii Tigraahii dhaabbachuun mootummaa Abiy Ahmediitii fi mootummaa Eertiraa ka Isaayyaas Afeworqii diddaa gara godhee walitti buusee faannoo naannoo Amaaraatii fi mootummaa Abiy Ahmedillee walitti buusee jira. Akkuma durattu dubbanne faannoo kanaan durattu ka gurmeessee ijaaree mootummaa Abiy Ahmediitii Tigraahii wajjin waraan dhaabee jennaan faannoon Abiyyittuu garagalee haga waraanii dhaabbate naannoo Amaaraa keessatti waraanii dho'ee faannoo fi mootummaa jidduutti haga ammaan tana naannoo Amaaraa bakka adda addaa keessattuu lolattuu geggeeffamaa jira jechuudha. Lolli kunini geggeeffamaa jira naannoo Amaaraa keessatti. Lolli Oromiyaa ammoo haga Abiy Ahmed aangoottuu dhufeeyyuu hin dhaabbanne bakka adda addaattuu bifa jijjiirachuun jalqaba godinaalee Wallaggaa adda addaa achiin duuba godina Gujii, godinaalee Booranaa, Harargeellee bakki garittuu, godina Arsii Lixaa, godina Baalee, godina Shawaa bakka adda addaa keessattuu yeroo adda addaattuu wal waraansaa ajjeechaa waan gosattuu geggeeffamaa ture waraanii kun hin dhaabbanne jechuudha. Amma waraanii Oromiyaalleen akkuma geggeeffamutu odoo jiru Benishangulillee waraanii Suudaanii ka geggeeffamaa jiru achi gariitiin waraanatti dhufa. Warri Gumuuzilleen rakkoo qabanii mootummaa waliin isaallee jechuun amma gara magaalaa Gilgala magaalaa jechuun Matakkalii Gilgala Abbaa yookaan Gilgal Balas magaala jedhamtu cufa keessanii rakkoo uumaa jiranii naannoo Benishangul keessa rakkoo jira Gambeelallee keessa rakkootu jira naannoo uummattoota kibballee bakka adda addaa keessa rakkoo jira naannoo Somaalillee keessa rakkoo jira Itoophiyaa keessa bakkitti nagayaan jirtu yookaan ammoo waraanii hin jirre yoo lakkoofsan lakkaan bakkuma malee xiqqaate jechuudha naannoleen haala kan keessattuu warri Tigraahii kulleen ammaan tan haala jijjiiramaa jiru arguudhaan keessattuu wanni naannoo gaafa Afrikaallee waan jijjiiramaa jiru geopolitiksiin mootummaan Abiy Ahmedii keessoon isaa laaffatee jira gamtaa hin qabu tokkummaa hin qabu Oromooleen ammas duuba hin jirtu maal jennaan uummatii Oromoo waggoota
saddeetan darban kanaaf waraanaan buututee mootummaa kan jechuun quufee jira, hifatee jira, jibbee jira. Kanaafuu Oromooleen wajjin hin dhaabbattu. Naannoon Amaaraallee waraanii buutuchee jira. Naannoon Amaaraalleen jibbitee jirti. Mootummaa kana xireeffattee ajjeeffattee ofirra buusuu feeti. Naannoon Tigraay ammoo waraananii bututtee ajjeechanii duguugga sanyii yookaan jenosaayidii irratti raawwatee sanirra hafanii Eertiraan ammoo mootummaattuu aartee jirti. Biyyoonni ollaalleen garii mootummaa biyyittuu aaranii jiranii sababa adda addaatii fi waraana Suudaanii keessattuu Imaaraatii Arabaa wajjin ta'uun garee Mahamad Hamdan Dagaaloo deeggaruu Nabii Ahmedii Suudaanii diigaa jira waan jedhuu fi mootummaan Suudaanii nu deeggara. Dhimma hidhaa guddicha laga Abbayyaa goobsoo laga Abbayyaatti walitti qabate Misriilleen nu deeggarti waan jedhuu fi warri Tigraay kun ammoo araariin barbaannu araarii ammattooma waan nu buusu hin jiru iyyuu waliigalteen Afrikaa kibbaa hojiirra oolle kanaafuu hojiirra oolchuu fi waan nu carraaqnu illee hin jirtu. Waliigalteen kun hojiirra oolle hojiirra oolchuu fi illee waan nu carraaqnu hin jiru hin barbaannu iyyuu waan jedhu waan gossuni yaada gossuni mul'isaa akka turanii dubbatanii inumaayyuu humna kanaan dura duguugga sanyii nurrattu geggeesse ammalee duguugga sanyii nurrattu geggeessu humna kana awwaaluu malee humna kana barbadeessine aangoo qabachuu malee falli bira hin jiru waliin hin mari'an jechuudha warra araaraaf achi deemanillee garii isaanii dubbisotanii jiranii kaak ambasaaddara Ameerikaa Ervin Masingaatii fi warra biraa kaammoo achi deemallee kaak jaarsa araaraa pireezidaantii Nigeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjollee akka gaarii simatanii wajjin dubbanne ambasaaddara Ameerikaa ammoo waliin dubbachuu hin barbaanne Debretsion tuffate ture. Bifuma akka kanaanii humnoonni Tigraay kunillee waraana gosaa tini mootummaa Abiy Ahmed kan dura dhaabbachuuni faannoo fi waraana bilisummaa Oromoo illee wajjin gamtaa uumne waliigaltee Suudaanii godhanne Naayiroobii illeetti godhanne mootummaa kannii garagalchinaa waan jedhuuni akka isaanii carraaqaa jiranii dubbatamaa jira. Bifuma sun humnuu fi laallachuu fi akkamiree wal dorgomuuf waan fakkaatuni waraan isaanii ka Suudaaniittu gurmaahee waraan sun karaa laga takkazatini karaa satitti qabatanii dhufanii bakka Shiririinaa jedhamtu bakka sanitti humni mootummaa Itoophiyaa waraan Tigraay sun irratti ofirraa ittisuu fi waraan akka irratti banetti dubbatama miidiyaaleen adda addaa akka jettutti TPLF dirree sunitti miidhaan guddaan akka irra dhaqqabee fi yookaan akka mo'amellee dubbatamaa jira. Humni isaanii yookaan ammoo waraanni isaanii kan isaan Suudaan irraa qabatanii ittiin dhufanii hedduun isaanii akka irra barbadaahee yookaan irra mancahee gariin isaanii kaafamuu irra booji'amee waraanni isaaniillee gariin akka dhumatee gariin akka madaahee gariin ammoo baqatanii dubattuu akka deebi'anii akkasitti dubbatamaa jira. Gariin ammoo odoo baqatanii laga Tekkezee keessattuu akka bishaaniin nyaatamanillee maddeen oduu adda addaa ka addunyaa dubbatanii jiranii. Bakki isaan dahoo maadhee godhatan daangaa Itoophiyaatiif Suudaan gubbaa laga Tekkezee biraan akka jirtu Shiririin akka jedhamsullee amma harka warraati akka baate humnoonni jechuun raayyaa ittisa biyyaatii fi milishaan Tekkezee ofiin jedhu warri Amaaraa walqaa isaatti Humaraa zoonii maalii sanuufiin jedhanii akka to'atanii jiranii miidiyaan adda addaa agarsiisaa jira jechuun wanni amma argaa jirru karaa suniin humnoonni Tigraay ka dhufanii miidhaan guddoon irratti dhaqqabdee waan duubatti deebi'anii mo'amanna fakkaata kana oduu addunyaa kanaa hordofuun hubadheet haa ta'uuti malee deeggartoonni warra TPLF miidiyaan garii akka Maariyaamaawwitii New Horizon Media ofiin jedhu yookaan ammoo Zara Media Network ofiin jedhu Istaliin Gabrasillaasee haasawan warri kun propagandistii TPLFiti akka malee akka injifatanitti dubbatanii jiranii reeffii nama hedduu keessattuu ka ijoollee Oromiyaatiif uummattoota kibbaa hedduutu lafirrattu faca'ee koota reeffi keessan fudhadha reeffi keessan lakkaadha maali waan jedhu waan gossuni isaanii odeessanii dhagahee jira garuu oduu waraan sun guddoo afarsan jiran injifannoolee arganni jechaan jirani mootummaan federaalaa gammaan ta'ana waan kana waan tokkollee waan dubbatan jiru mootummaan naannoo Tigraay ufiin jedhu ammoo ibsallee baasee jira akka hubannoo kiyyatti waraana qaamii jalqabee hin beekamu waraana irratti banee jira mootummaan Tigraay himatee jira mootummaan federaalii kan irratti uumaa hin jenne karaa deeggartoota isaatiin karaa miidiyaa hawaasaatiin karaa jechuun ijoollee miidiyaa hawaasa si'eessan yookaan ammoo rogeeyyii adda addaatiin dubbatu malee mootummaan kallattiin kan waan dubbachaa jiru hin fakkaatu ibsallee hin baasu waan tokko hin mirkaneessullee hin dhaaressullee kun dhugaa kun dharallee hin jedhu gara biraatiin ammoo warri ammaan tana mootummaa Abiyyiitti dabalamanii ka kanaan dura Abiyyi wal lolaa turanii ka naannoo Tigraay ka dooktori akka namni akka Geetaachoo Raddaa faati Kindeeyyaa Abrahaa faati
yookaan ammoo namni akka Abrahaam Balaahi ministeera raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa ka duraanii ka ture warri sun jechuun gabbahanii TPLF akka waraan jalqabanii TPLF akka adabamuu qabu mootummaan akka malee akka obsetti waan gosa kana dubbachaa jiranii isaan garuu aangaa'ota mootummaa federaalitii miti garuu mootummaan federaalii ka Abiy Ahmedii karaa ministeerota isaa tokkootiin yookaan karaa mootummaa jidduu galeessa karaa miidiyaa isaatiin haga ammaan tanaa waan tokko akka hin dubbannetu jira karaa Shereriina bakka jedhamtu suniin walitti bu'iinsa ture achiin dubattu ammoo bakka biraa karaa daangaa afariitiinis walitti bu'iinsi akka turetu dubbatama akkuma Shereriinatti mootummaan Abiy Ahmedii dirooniin isaan haleeletti asilleetti dirooniin akka malee akka isaan haleeletti dubbatama dirooniin isaan dhahuuni miidhaa gurguddoo akka dhaqqabse dubbatama dirooniin bakka isaan qofa osoo hin taane bakka biraa Andertaa keessalleetti Maqalarra bakka hin fagaannetti jechuun miidhaa guddaa akka dhaqqabsettu dubbatama dha'icha rukuttaa diroonii yookaan ammoo haleellaa diroonii bakka adda addaatti ta'u diroononni kun akka mootummaan Itoophiyaa karaa deeggartoota isaatiin ibsaa jiruttu meeshaalee yookaan kuusa meeshaalee yookaan meeshaalee Eertiraa yookaan Suudaan irraa fe'amee dhufu meeshaalee akkasii akka barbadeessaa jiran. Akkuma jennetu Eertiraa fi Suudaanii TPLF fi gamtaa Tsimdoo ofiin jedhame ka warri kaabaa akka isaan jedhanitu faannoo fi Amaaraa of keessaa qabu faannoo fi Tigiraa of keessaa qabu ka Eertiraa fi Suudaaniin gargaartu jechuudha. Olaantummaa warra kibbaa yookaan Oromoo ofirraa fonqolchuuf dhaabbanne kan isaan jedhan Tsimdoo yookaan ammoo qindoomina kan Tsimdoomin warri jedhaman saniin warri sunin meeshaa isaanii Suudaanii fi Eertiraan ergitee fi barbadeessaa jirraa jedhanii jiranii wanni nama ajaa'u Tsimdoo warri jedhaman kan keessa abaa'ollee ni jirti jedhanii isaan dubbachaa jiranii abaa'oo jechuun waraana bilisummaa Oromoo ka Jaalmarroo warri Jaalmarroo kun ammoo waan kan akkasittuyyuu akka hin dubbanne addeessanii lafin kennettu jira gara biraatiin ammoo walgahiilee godhannee jirra akkuma dubbadhu Suudaan keessatti poortii Suudaaniitti godhannee jirra Naayiroobii Keenyallee keessatti walgahii godhannee jirra jedhanii warri Tsimdoo kunin karaa deeggartoota warraatiin akka isaan dubbachaa jiran yookaan miidiyaan warra deeggaraa jiru. Suniin walitti qabatee Tigraahii keessatti akkuma jenne dirooniin bakka adda addaatti haleellaa dhaqqabsaa jira Meqaleellee keessatti haleellaa gurguddootu gaggeeffame haleellaa Meqalee kunin bakka uummatiin jiraatullee bakka manneenillee rukutee jira. Miidiyaaleen adda addaa akka jedhanitti hoggansa Tigraahii yookaan ammoo hoggansa TPLF Abut adda bilisummaa uummata Tigraay irratti xiyyeeffachuu hin oolle haleellaan kunini akkasittuu jedhanii gara biraatiin ammoo warri Tigraahii uummata nagayaa ijoollee dubartii maanguddoota madeessee malee uummata nagayaa irratti xiyyeeffatee jedhanii akkas dubbatanii jedhanii sagantaan ayyaanii Ashandaa kasila gaggeeffamuuf turelleen sababa waraana kanaatii fi sababa hokkara ammaan tan deemaa jiruun irraa kan kahee waan deemaa jiru hin fakkaatu jechuu waan tayaa jiru hin fakkaatu jechuu sila torbaan kana dhumirratti jechuun gara sanbatattu ayyaanii dubartoota Ashandaa akka jedhamu gaggeeffamuuf ture isteediyeemii Maqaleettu haa ta'uuti wanni kun ammaaf haqamee jira. Maal jennaan bakki uummatii hedduu walitti qabamu haleellaa dirooniitii fi saaxilamuu danda'a yookaan ammoo baltsiginnaan dirooniidhaan nama rukutuu danda'a waan jedhuuni akka sagantaa sun hambisanii artistoonni silaashii deemuuf qophaa'anillee sagantaan sun hin jiru jechuudhaani ibsa karaa miidiyaa hawaasaatiin akka baasanitu jira jechuudha. Amma wanni dubbachuu deemnu warri Tigraahillee karaa miidiyaa isaan deeggaraniin mootummaan Abiy Ahmedii waraana irratti labsa jira. Nulleen qophoofnee jirra waan jedhu karaa deeggarsan dubbachaa jiranii falli jiru tokkuma mootummaa duguugga sanyii nurratti gaggeesse mootummaa Abiy Ahmedii dhidhimsuudha fonqolchuudha kaasuudha aangoorraa kun ammoo waraanii jalqabee jennaan waraanii Meqalee irra jala hin qabu yookaan ammoo Eertiraa irra jala hin qabu waraanii kun bakkuma kamiyyuu jalqabuu danda'a Finfinnee irra deemuu danda'a akka isaan yaadanitti jechuun karaa ollaatiin waraana bilisummaa Oromootiin wobootiin naannoo Amaaraa Dabra Biraan ta'uu danda'a Meqalee ta'uu danda'a deeggarsi biraa immoo Eertiraa fi karaa Suudaanillee dhufuu danda'a Gumuuzii ta'uu danda'a Gaambeela ta'uu danda'a waan gosa kana haasawaa jiranii mootummaan Itoophiyaa immoo karaa Jeneraal Baacaa Dabalee akka ibsattu ambaasaaddarri Itoophiyaa akka keenyatti waraanii kun jalqabee jennaan ji'oogiraafii waraanaa yookaan teessumti waraan kanaa hin beekamu mootummaan Eertiraa yookaan humni isaan shaabiyaa ittiin jedhanii TPLF Tsimdoo maaliif hin jiru gargaaraa jira kanaafuu bakki hundinuu dirree waraanaa taati Suudaanis dirree waraanaa ta'uu dandeetti Meqaleenis dirree waraanaa ta'uu dandeetti Eertiraanis dirree waraanaa ta'uu dandeetti Asab Mitsuwaan Asmaraan kanaaf mootummaan Itoophiyaa bakka kamiyyuu
bakkisattu toletti bakka na ittisuuf na gargaaraa jedhu yookaan ammoo nyaapha diinaa mo'adhe jedhu kamirrattuu haleellaa fudhachuu akka inni danda'u dubbatee jira. Karaa suniin wanni jechaa jiranii warri garee ammoo waraanii kun harka nan bahuu danda'a dhiisaa nagaa buusaa jechaa jiran. Waraanii kun akka itti sanan beekan malee waraan keessa bahuun hin beekamu. Kanaafuu waraan kan keessatti jechuun warra hedduu tarki galfachuu fedha. Waan Suudaanii wal qabatee ammaan tan deemaa jiruun Imaaraatiin argafattee jirti. Karaa biraatiin ammoo Saawud Arabiyaatiif Misriin Alburhaan deeggaruun harki galfatanii jiranii. Israa'elis karaa tokkoon harki galfattee jirti. Warri biraa ammoo Turkiin hin jirti karaa Soomaaliyaatiin, karaa Suudaanillee Turkiin hin jirti, Ameerikaaf Chaayinaallee hin jirti. Kanaafuu qaama hedduu tarkees galfatee Itoophiyaa diiguu danda'a waan taateef waraan kan dhiistanii karaa nagayaatiin adoo mari'attanii fixxanii waan jedhu irra haasawaa jiranii bal'inaan jechuudha. Dubbiin dubbii akka malee jajjabduu fakkaatti. Dubbii akka malee babal'achuu harka nama bahuu dandeettu fakkaatti. Karaa kana wanni jijjiiru kana jechuudha. Kan eegi jenneen dubattuu gara marii biyyaalessaa waan jedhu sanitti dhufa. Gaggabaabsee haasawaa jedhee ture. Gaggabaabsee haasawaa hin beeku. Marii biyyaalessaa daqiiqaa 20 waa eegi dubbadheen dubattuu gara dhufaa jira. Mariin biyyaalessaa jedhamu kun ji'a tokko oliif gaggeeffamaa ture. Mariin kun ajandaalee 8 ka Abiy Ahmed kennee fi jalqabamee yookaan ammoo gaggeeffame. Mariin kun ammattu gaggeeffamuun isaayyuu ka jalqaba. Mariin jechuun sila mari'achuun wal haasahuun marii biyyaalessaa keessattuu lafa Itoophiyaa wal dhabiinsa siyaasaa hama qabduun lafa waraanaan bututtee fi lafa humni siyaasaa jiru cufti wal gaarreeffatee wal balleessuu barbaadu keessatti wal haasawanii wal mari'achuun rakkoo jirtu furachuu fi walitti dubbachuu waan akka malee gaarii turte. Haa ta'uuti malee mariin kun ammoo jalqabumayyuu irra kaasee hanqina gurguddaa qabdi. Hanqinni mariin kun qabdu maali ka jedhu. Ka jalqaba yeroo marii kanaati. Itoophiyaan yeroo ajandaalee waraanaa haasofne kan cufayyuu rakkoolee ji'oopolitiksii dubbanne kan cufayyuu qaala'iinsi jireenya kan ammaan tan deemaa jiru kan cufayyuu sila mariin kun jechuun yeroon isaa haala ammaan tan deemaa jiru odoo xiqqoo bulfatanii bilcheessanii yaadisii irrattu mari'atanii akka malee gaarii turte. Garuu yeroon isaa gaarii hin turre jechuumaa fi ammatti sila haali rakkoon jijjiirtutti mariin jechuun sila doo bubbulee waan jiru ture. Akkuma ta'ullee taatee jechuun mariin gaggeeffamuun akkuma dubbadhe hammeenya yookaan ammoo rakkoo hin qabdu mariin gaggeeffame. Mariin gaggeeffamte jedhamtu kun wani nama ajaa'ibu. Ajandaaleen akkuma jedhamu Abiy Ahmedittu bocamee Abiy Ahmedittu dubbatee guyyaa baniinsu waan kana gubbaattu suniin duralleettu dhimma akkasii irratti mari'achuu deemtanii. Fakkeenyaa fi dhimmi mootummaa cehumsaa jedhu hin kahu. Dhimmi akkasii hin kahu. Kan irratti dubbattanii kan irratti hin dubbatan jechuudhaan mata duree dhiphisee waan irratti haasaamuu qabu Abiy Ahmed dubbatee jira. Namni garii bulchiinsa Abiy Ahmed karaa waraanaatiif illee itti fufee ammaan tan ammoo karaa mariitiin dheeressuu fi yookaan ammoo aangoo isaa tolchuu fi Abiy Ahmed moosisuu fi yookaan akka inni jechuun aangoo irra turuu fi haala mijeessuu fi ajanda inni bocatessanii bakkaan baasuu fi marii dhaabbattee jedhanii gaggeeffamaa ture jechuudha. Akka hundaafuu mariin kun mata duree 8 irratti mari'ate. Mata duree marii kun illee hanqinni gurguddoo qabdi. Sila yeroo kanattu mariin kun yeroon isaa sila amma ta'uu hin qabu jedha yaadi kiyya warri gari ta'uu qabaa jedhanii hayya tahe. Waan gurguddoo tahe jechuun waan biyya sanii keessatti tahe jechuun waan waraanaan deemu jiru kan sila kadhaabuu ta'uu danda'u qaba. Wal waraansi yookaan waraan kanaan durallee tahee itti gaafatamummaa haalinni ittiin dhufuu danda'u nagaan haalinni ittiin bu'uu danda'u warri wal waraanu kun cuftuun walitti dhufee marii kanaa fi fala rakkoo biyyi sunii kadhahuu danda'u. Ajandaaleen 8 fi 2 jedhaman kun ajandaalee rakkoolee biyya sunii ka hundeeffame irraa kaasee haga ammaan tanaa konkolachaa dhufe biyyi sunii goolaa jiru. Biyyi sun jechuun jalqabalee nagaa dhowwuu ammalee nagaa dhowwuu jiru. Ka waliillee nagaa dhowwuu deema waan suni jechuun furuu fi dandeettii waan qabnatti hin fakkaatu. Ka biraa ammoo rakkoon biraa ka jirtu marii kan gubbaatti
humnoonni silaa mari'achuu qaban hayya mariin hin barbaachisti yeroon ammallee adoo jenne iyyuu warri silaa dhufanii mari'achuu qaban hedduun isaanii marii kan gubbaatti hin argamne. Naannoon Tigraay marii gubbaa hin jirtu. Humnoonni faannoo ka Amaaraa ka waraana mootummaa garagalchuuf barbaadanii marii gubbaa hin jiranii. Waraanni bilisummaa Oromoo ka Jaalmarroon deeggaran marii gubbaa hin jiru. Paartiin Oromummaa yookaan Oromoo uumuun beekamu guddichi addi bilisummaa Oromoo ka Daawud Ibsaa hoogganulleen marii kan gubbaa hin jiru. Paartiin karaa nagaatiin socho'uun beekamu guddaan Oromoo kafaa'oon Koongireesiin Federaalistii Oromoo ka Mararaa Guddinaa fa'aatilleen isaallee marii gubbaa hin jiranii haalii marii fi mijataa waan hin jirreef irratti hin hirmaatin. Kanaaf marii bilisaa, marii dhugaa, marii jechuun nagaa fullaahaa buusuu danda'a. Marii nagaa waaraa fida. Marii gosuun akka hin taane jalqabumirraayyuu warri gubbaattu hirmaate hedduun isaanii warri sila mari'achuu qaban akka hin hammanne warri kaan ammoo kaan irratti hirmaate warra aangoo abiyyi dheeressuu fi ammoo abiyyi jajjabeessuu fi yookaan ajandaa mootummaa bakkaan baasuu fi dhufanii akkasittu ta'ee mul'atee jira. Kan jedhe haalii marii kana mariin gaggeeffamuun yookaan mariin ta'uun hammeenya hin qabdu garuu yeroo isaa hin eegganne mariin kun ajandaa sila irratti mari'atamuu qaba barbaachisaa illee irratti hin mari'anne mariin kun ammaan tanallee qaama sila rakkoolee biyyisuunii hundeen furuu fi gargaara waraana deemu jiru dhaabuu danda'a humni sanillee hin hammanne jedhee eegi dubbadheen dubattu ajandaa 8 gubbaattu mariin gaggeeffamte turte ji'a tokko ol ajandaalee 8 kan mariin irratti dhiyaate keessa ajandaalee 8 kan mariin irratti dhiyaate keessa ajandaa tokko qofa irratti akka mari'atanii ajandaa tokko qofa irratti akka mariin gaggeeffamtettu fakkaatee dhiyaate. Mariin kun ajandaa 8 ka dhiyaate ajandaa 8 mariin kun garee adda addaatti qoqqoodamanii namni 4,000 olitti irratti hirmaatee jedhama. Warri 4,000 kukkunin garee adda addaatiin mari'atanii achiin dubattu garee xixiqqaa warri yaada dhiyeessuun dhiyaatanii dhumirrattu ajandaa 8 keessa 7 irratti walii galanii ajandaan marii ka isaan irratti wal nyaatanii ka isaan irratti wal dhabanii jedhanii diraamaan marii jedhamuyyuu dhimma Finfinnee fakkaate. Maaliif dhimmi kun jechuun akka malee guddaa ta'e Oromoo biratti dhimmi Finfinnee dhimma akka malee guddaati. Jijjiirama amma jiru kan hundaayyuu ka fide maaster pilaanii Finfinnee waan jedhutu ture. Suniin dura ammoo Oromiyaa magaalii guddoon Finfinnee irraa kaasanii Adaamaatti galchanii wanni sun bara 2003 sanirraa kaastee konkolaacha as dhufuudhanii sochii fincila diddaa gabrummaati haga qeerroo bara 2013-14 sun cufaayyuu dhaltee sun ammoo jijjiirama kan fide gaafin Oromoo sun maaster pilaaniin dhaabbatee gaafin Oromoo kaabbaa biyyummaa Finfinneen handhuura Oromiyaati qaama Oromiyaati bulchiinsa guddoo Oromiyaa taati jedhu sun illee deebii dhabuun haga ammaan tanaatu ture. Bakki kan gubbaattu mootummaan ajandaa kana mariif dhiyeessinu sirri miti warra jedham hedduutu ture. Maaliif isaan jedhanillee waan jiru gaggabaabsira dubbachuu deema. Garuu ajandaa Finfinnee kan gubbaattu akka malee wal nyaatanii Finfinneen bulchiinsi Finfinnee maal ta'uu qabaa ka jedhu Finfinnee jechuun Oromiyaa jala buluu qabdii moo Finfinneen naannoo ofii taatee dandeettee buluu qabdii moo mootummaa federaalii jidduutti taatee buluu qabdii waan jedhu irratti wal falmaa turanii amma akka dhagayaa jirrutti Finfinneen bulchiinsa mootummaa federaalii jalattuuyyuu bultii yookaan mootummaa federaaliitiif yaamamtii magaalii kunin magaalaa guddoo Oromiyaallee taatee tajaajiltii waan jedhu deeggartoonni biltsiginnaa garii fi miidiyaan garii akkasittuu gabaasaa jiranii Finfinneen handhuura Oromiyaa taati. Finfinneen magaalaa guddoo naannoo Oromiyaa taati. Finfinneen bulchiinsa mootummaa federaalii magaalaa guddoo taate ummati Finfinnee mirga ofiin of filuu qaba. Bulchiinsi Finfinnee ammoo jechuun ka jalatti buluu mootummaan itti mataa yookaan abbaa ta'u mootummaa naannoo federaalii mootummaa federaalii waan jedhu mootummaa Abiy Ahmed yookaan ammoo Abiy Ahmed illee boodatti mootummaa dhufu waan akkasii waan fakkaatu tokko dubbatamee jira. Warri biltsiginnaa baga gammaddanii waan jedhu ammaan tana karaa miidiyaa hawaasaatiin deeggartoonni isaanii Finfinneen akka isaanii murtoofte yookaan Oromiyaan murtoofte tokkottu waan akkasii argaa jirra. Wanni murtaa'e kun borii ifattu bahee karaa miidiyaatiin sagantaan kun cufamuu deema.
borii sagantaa cufiinsa ka marii biyyaalessaa gubbaattu maal akka murtaa'e dhagahuu deemna. Garuu dhimmi Finfinnee akka malee akka wal nyaachisetti dubbatama. Dhimma kan gubbaatti biltsiginnaan Oromiyaa achi gubbaattu argamtee akka malee rakkoo gurguddaan akkasii qunnametti dubbatamaa jira. Akkuma jedhutti biltsiginnaa keessatti warri jiran gariin isaanii waan fedhii Oromoo gubbaatti gaafii Oromoo haq ta'etti hubatanii haq ta'etti deebisuuf fedhii qabanii garuu adeemsi warri itti deemuu fi mataa warra Abiy Ahmed wanni yaadu nama hin galu. Adeemsi warri itti deemu ammoo akka malee adeemsa rakkoo qabu. Mariin biyyaalessaa isaan jedhamu kun jalqabuma irra rakkoo qaba. Jalqaba irra rakkoo akka Oromootti kan inni qabuu fi mani Oromoo didiigama. Man Oromoo kan didiigame sila yaadii Oromoo Finfinnee irratti siyaasan Oromoo walii gala. Finfinnee irratti jechuun biltsiginnaan ejjannoo warra abbaa biyyummaa Finfinneen Oromoo gubbaa qabdu haq tokko ni deeggartillee jedhanii dubbachuu danda'anii. Kan ammoo abaa'uun ni deeggara, woboon, kafaa'uun cufti nu deeggaranii warri kana of birallee qabattee deemuu hin barbaanne warri kan irratti biltsiginnaa waraan labsite. Kanaafuu man didiigame. Man Oromoo ka tokkummaa hin qabne, man Oromoo ka daddaaqu, ka yayyabni yookaan ammoo bu'uurri isaa jechuun bu'uurri isaa jechuun gad hin dhaabbanne jechuun bu'uurri isaa jechuun ka hin jabaanne ka utubaan isaa dengoraan isaa gareerii isaa jechuun kabaan isaa man rakkoo qabu man akkasiitiin ka gara mariitti dhufanii OPDOleen uummata Oromoo biratti dhaabbata Oromoo biratti waggoota 8 darban kan baay'ee of miitee jirti. OPDO madooftee miidhamtetti warri mo'annee jedhan malee waraana geggeessaa jiran kan naannoo Tigraayitu geggeessan kan naannoo Amaaraa geggeessan kan Oromiyaa geggeessan bakka hedduutu ka deemaa jiru. Kanaan warra madaahettu warra miidhamettu hokkolaa gara marii deeme hokkolaa deemanii Ormi biraa waa'ee Finfinnee kanallee gubbaatti haasawallee beekanii ajandaallee beekanii biltsiginnaan akka feete dubbiin hin deemne fi dubbiin guddoo harkaa baatee warri biraa ajandaa warri qophaa'ee dhufeef ajandaa Finfinnee qofa waan biraati miti. Maal jennaan ka alaaballee waan gosa warri fedhanii deebisanii fi jiranii waan gosa hedduun gaafilee warra suniif deebisanii jiranii Abiy Ahmed warra gammachiisuuf illee carraaqee jira. Dhimmi Finfinnee gubbaatti ammoo Oromoolee sodaatee jira. Dhimmi Finfinnee gubbaatti yoo Oromoon ka federaalii qofa Finfinneen ka federaalii qofa jedhamee murtaa'e Oromoon irra ka'uu danda'a waan jiruuf haga tokkotti Oromoolee gammachiisuu fi haga tokkotti ammoo mootummaa Abiy Ahmed warra birallee gammachiisuuf waan jedhutu ture. Akkuma jedhe haalii adeemsi mootummaan biltsiginnaa itti deeme rakkoo gurguddoo qaba. Rakkoo inni qabu keessaa tokkoni akkuma duratti dubbanne man Oromoo ka didiigametti deeme. Gamtaa hin qabu, mani gamtaa hin qabne, mani tokkummaa hin qabne, mani jabeenni hin qabu. Cimee jabaatee mari'achuu hin danda'u. Dadhabaa laafaa taatee deemta. Yoo laafaa taatee deemte namni kamiyyuu ejjannoo kan kee hin fudhatu. Maal jennaan jabaattee argamuu qabda. Yoo ati gaara taate namni sirratti hirkata. Yoo ati dadhabaa lallaafaa taate, yoo ati jechuun hokkolaa taate namni sitti hirkatu hin jiru. Ati hokkolaa ni kufta, nama wajjin kufta, nama wajjin qaarita, nama wajjin laf dhoofta. Kanaafuu baqaqaa yookaan ammoo dayyaa yookaan ammoo caccaba namni itti hirkatu hin jiru. Biltsiginnaan akkasi biltsiginnaan Oromoo jedhamu kun yookaan caccaba dadhabaa ta'ee deema. Kanaafuu warri jechuun sirna durii deeggaranii awwaalla jedhaleen cuftuun itti kaanii dhimmi Finfinnee kan gubbaatti ejjannoo baasaa akka turan Finfinneen magaalaa sabaaf sablammiiti yookaan bulchiinsa naannoo Amaaraa ta'uu qabdi yookaan magaalaa guddoo naannoo Amaaraa ta'uu qabdi jechuudhaan pirezidaantiin naannoo Amaaraa cuftu falmee jira jedhamee dubbatamaa ture. Akka hundaafuu biltsiginnaan mariin akka malee harkaa akka baatetti dubbatama. Amma karaa boroo duubatiin waan murtii gosa duraatti dubban sun Finfinneen magaalaa guddoo naannoo Oromiyaa taati. Finfinneen handhuura Oromiyaatillee jedhamte dubbatamtee jirti. Kaan ammoo Finfinneen ufiin of bulchaa ummatii hoggansi muummeen waliigalaa mootummaa federaalii jalattuu yaamamtii ka jedhutti dubbatamaa jira. Keeyyatii 49 muraa 5 jalattuu ka dubbatame fedhiin addaa Oromiyaa ka jedhu sun ammoo fedhii waloo jedhamee akka tumamu heera keessatti waan namni dubban kun cuftinuu heera keessattuu akka kaa'amutti irratti waliigalam jedhamee jira. Kun waan deeggartoota fi warri gaarii jechaa jiru garuu qabatamaatti boorettu murtaa'a jechuudha. Kaan ammoo fedhiin waloo ka jedhamu ka keeyyata 49 muraa 5 bakka buukuun maal akka taateen seerii biraa ka waan kana diriirsu yookaan ammoo addeessu ka waan kan ibsu akka tumamuu danda'u yookaan bahuu danda'u akkasitti dubbatamaa jira. Ammaa fi biltsiginnaan baga gammaddanii jechaa jiranii. Jalqabumaayyuu irratti baga gammaddan wani nam jechisu guddoo hin jiru. Biltsiginnaan akka namoonni garii jechaa jiranitti dhimma Finfinnee dhimma Oromoo mara galaalu
abba biyyummaa Oromoo jalqabayyuu marii fi dhiyeessuu hin qabu. Marii fi dhiyeessee Oromii akka irratti murteessu yookaan ammoo alagaan akka irratti murteessu godhuu hin qabu. Sun dogongora guddaa akkuma ta'e lamni dhiitatee bahee kanallee injifadhee bahee Finfinneen magaalaa guddoo Oromiyaa taate yookaan ammoo waajjiraaleen Oromiyaa Finfinnee keessa jiraachuu danda'an. Kun jechuun akkuma embaasonni Finfinnee keessa magaalaa Finfinnee keessa bakka waajjiraalee qaqqaban akkuma embaasuun Finfinneen akkasatti malee wanni addaa kabiraa hin jiru jedhanii warra falmanittu jira. Dhugumaanuu jechuun adeemsi dhimma Oromootii fi dantaa Oromoo marii fi dhiyeessuu falmii fi dhiyeessuu odoo Oromoon manii Oromoo jabeen hin qabne tokkummaadhaan walitti dhufee waliin dhageenye dhiyeessuun kun akka malee dogongora. Warri humnoota siyaasaa dullachi duriitiin deemuutii fi warri naannolee garii Finfinneen ka Afrikaa eegii jettiin fudhatanii Finfinneen ka naannoo kamiyyuu jettiin fudhatan. Finfinneen bulchiinsa Finfinnee hoggansa Afrikaa teessoo Afrikaati teessoo Chaayinaallee aduu jette teessoo waan fetee geettiin fudhatanii garuu Finfinneen ka Oromiyaa waan jedhamu hin dhaga'uun fedhan. Oromiyaan habulchitoonni dhaga'uun fedhan. Bakki kan beesutu ammoo sila Oromoon gamtaan tokkummaan ta'ee dhiyaachuu qaba. Ammaa fi biltsiginnaaleen gammannee jirra gaafiin Oromooleen deebite ka federaaleen deebite waan jedhutu jira. Warri Amaaraa ammoo falmiyaa guddaa kee kaasan ka pirezidaantii warralleen falmiyaa kee kaasatti dubbatamaa ture. Finfinneen ka Oromiyaa ta'uu hin qabdu yoo feete Oromiyaan yoo Finfinneen bulchiin Itoophiyaa diigamtuu jedhellee jedhanii miidiyaa adda addaa gubbaatti jechuun hoggansi bulchiinsi naannolee adda addaa dhimma Finfinneellee irratti akka mootummaa biltsiginnaa Oromiyaa dhiyeesse falmanii akkasitti dubbatame akkasittu haasamaa ture jechuu. Gaafiin Dirdaawalleen ka Finfinneetiin walum fakkaatti biltsiginnaa jechuun dhimma Oromoo kakkana jechuun ajandaalee Oromoo sirriitti deebisuu hin dandeenye warri garii carraaqaa jiranii. Carraaqii warra sun ammoo hagam tokko bu'aa qabeessa akka inni ta'uu ilaalla.